Haay ashamaa akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota koo nagaan waaqayyoo bakka isin jirtanitti isiniif haa baay'atu jirtuu fayyaa keessanii nagaa koodha galata waaqayyoo har'a immoo mana deemeen jira jechuudha. Dhimma wayiitiif mana baheen jira bakka lafa koo isa lammaffaa deemee jira jechuudha lafa kiyya. Iddoo biraatiifis qaba isa laallachuu deemeen jira. Egaa yeroo baay'ee ijoolleen waa'ee lafaa fi waa'ee manaa ilaalchisee gaaffilee garaagaraa na gaafattu. Kanaan duras viidiyoo tokko waraabeen ture. Namoonni lafa bitachuu barbaadanii na dubbisaa isiniin jedheera. Ijoolleen baay'een ammumayyuu yeroo kanatti magaalaan ati jiraattu eessa jettanii kan na gaafattan baay'ee keessanii yeroo baay'ee nan dubbadha magaalaan keessa jiru yeroo hedduu irra deddeebi'ee dubbataan ture jechuudha. Egaa warri haaras baruu dandeessu magaalaa nuti jirru magaalaa Walisoo keessa jechuudha. Manni inni kun immoo kan firaati jechuudha. Kunoo akkanatti keessa dhadhaabbachaa jiru dudubachaa jiru. Annaa kunoo biraazarii fi abbaa manaa kiyyatu keessa jira. Manichi garuu kan obboleessa abbaa manaa kiyyaati. Biraazarii fi obboleessi bilisummaa wal bukkeedhaa qabu. Kunoo kan biraazarii sana jechuudha. Xiqqoo kaameraatti butee isin agarsiisa. Ammaaf kunoo biraazarii fi abbaan manaa kiyyaa haasa'aa jiru jechuudha manicha keessatti. Manichi haala bareedaadhaan ijaarame. Egaa warroonni Walisoo taatan magaalaa kana taatanii shamarran lafa bitachuu barbaaddan naannawaa kana yoo bitattan isin carra qabeeyyiidha jedheen yaada. Maaliif yoo jettanii bakki isaa bakka dirreedha. Manaafillee hin mijata jechuudha. Tokko tokko mana yeroo ijaartanii lafti isaa liixidha waan ta'eef manni hin jallata jechuudha. Yeroo gabaabduu keessatti manni hin jallata. Aarsaa guddaa nama kaffalchiisa jechuudha. Lafa isaa immoo akkuma argitanii baay'ee dirreedha. Bakka mana kootii caalatti bakki kun baay'ee hawwataa dirreedha jechuudha. Baay'ee dhagaasii bosonni illee jira. Wantoota garaagaraatu jira. Akkuma argaa jirtanii kun immoo kan biraazariiti. Kunoo kuni ganaa axirri itti haxirata. Haa ta'u malee foonansaa kaaree 200 baay'ee bal'aadha. Kun guutuunsaa kan isaati. Manichi isaa immoo kunoo wal bukkee jira. Kan nama isin agarsiise wal bukkee jira. Haala kanaan ijaaramee jira. Lachanuu wal bukkeedha. Fira sigaa ollaadha waan ta'eef kun akkanatti wal qabatanii ijaarratanii jiru. Keessi isaallee maal akka fakkaatu balballi isaallee meeqa akka ta'e kun isinitti mul'ata. Egaa namoonni yeroo baay'ee lafaaf mana nu barbaadii maal jettanii yeroo baay'ee hin dubbattu. Garuu naannawaa kana namoonni lafa bitachuu barbaadan heloo yoo jettan akka garaa keessanitti bitattu. Bakki isaallee dirree baay'ee namatti tola. Manaaf baay'ee mijataadha. Kunoo namaafis lafa binnee akkasuma mana biraazarii fi kan obboleessa bilisummaa asitti waan ijaarrataniif ilaalleet isas ilaalleet deemaa jirra. Amma gaa masqala baasnee birraadha waan ta'eef birraa kanatti isaan lachanuu manicha kana sirreeffachuuf yaadaa jiru isiniin jedha. Egaa kanaaf egaa kunoo haala kana fakkaatuun baay'ee namatti tola dirreedha. Dhugaa dubbachuudhaaf bakki isaa safarri hundumtuyyuu namni hundi itti ijaaree jira bakka kana jechuudha. Amma kana fee kunoo kanallee abbichi bitatee irratti kunoo bakka isaa qabachuudhaaf irratti kunoo dallaa akkanatti ijaaree gamana fuulduras yoo fudhattan kunoo akkanatti ijaarame fuulduras duubnis eessiyyuu ijaaramee jira jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf bakki isaa baay'ee namatti tola. Ijoolleen jechuudha bitachuu barbaadanii naannawaan kun egaa baddeessaa qorichaa yookiin ayyar xeenaa jedhama jechuudha. Fataa kan jedheera. Maallaqni isaas illee har'a lafa hasii gurgurre jechuudha. Kunoo kan dhagaan irratti bu'ee gara nashiitti kunoo gurgurre jechuudha. Kan obboleessa bilisummaa wajjin ollaa mana kanaati jechuudha. Laficha sana gurgurree deemaa jirra. Egaa bakka kanaa bitachuu warri barbaadan jechuudha. Gatiin isaallee baay'ee ulfaataa miti. Amma hobbii yoo fudhattanii gatii isaa namni lafa tokko bituudhaaf humna namaatii oli jechuudha. Gatiin lafaa
gatii manaa caalee jechuudha obbii yoo fudhattanii. Bakki kun immoo dirreedha. Bakki isaa baay'ee namatti tola. Gatiin isaas gatii humni namaa danda'udha jechuudha. Giddu galeessa. Biyaansi aga 350 bitattu jechuudha. Har'a kan gurgurres 350 gurgurree asii jechuudha. Kanaafi heloo jedhaa manas yoo ta'e lafas yoo ta'e bakka barbaaddanii fataa jettanii bitattu cinqii ofirraa dhiisa. Isiniin jedha yaada garaagaraa warri qabdan jechuudha. Koomentii jalatti naa barreessuuf hin dagatina. Kun daawwattoota kiyya. Fataa kan jedhee dirree qulqulluudha jechuudha bakki isaa. Baay'ee namatti tola. Ana yeroo nas dhufu wanti baay'ee na gammachiisu maal akka ta'e beektu dirreedha jechuudha. Amma lafa yoo argitanii tabbi hin jiru dirreedha. Asii xiqqoo achi yoo deemtanis lafti isaa bifuma wal fakkaataadhaan jira, wal qixxaataadha lafti. Manallee yeroo irratti mannillee ijaaramu manaaf baay'ee bareeda jechuudha. Kun akkuma argaa jirtan manni isaan kun sadanuu wal qixxaatetti ijaaramee gara naannoo lafni kunis gurgurame garuu abbichi dallaa xiqqootti ijaarratee jira. Isaan kun immoo hin gurguramne jechuudha. Kan kun amma gabaatti iyyaafachaa jiranidha lafti inni kuni. Kanaaf egaa namoonni bitachuu barbaadan heloo jedhaatii nu dubbisaa. Yeroo baay'ee lakkoofsa kee nu maxxansi jettu lakkoofsi koo garuu namoonni meeshaa ajajachuu barbaadanii jedhee waanan dubbadhee fi kanaaf akkas isiniin jedha. Namatu na waamee viidiyoo addaan kutee kanatti ani of se'ee bibbir'achaa jira isiniin jedha. Walumaa galatti egaa lakkoofsi koo yeroo hedduutti maxxanseera viidiyoo keessa seenateeti. Ilaalaa naa dawwalaa. Akkasuma namoonni meeshaa ajajachuu barbaadan magaalaa Walisoo, Diilallaa, Tullu Boolloo, Cittuu kana hunda keessatti namoonni meeshaa ajajachuu barbaadan obbolaa keessan haadha fi abbaa keessan sapiraayisii gochuu warri barbaadan lakkoofsa kiyyaan na dubbisaa isiniin jedha. Lakkoofsa kiyya immoo yeroo hundayyuu isiniif hin maxxansa. Viidiyoo kiyya laayik godhaa yeroo daawwattanii baay'een isin jaaladha isiniin kabaja. Fayyaa nagaa naaf qabadhaa.